Wani ni sini dam, nama jalan dama ni amanina. Amanetin, wani sini fitnaf thadiye. Akamalnya temen Isa. Akamda. Amma Fatihanu wan mana keessatti hayaati hin jirtu gaan Rabbuma beeka malee yeroo takka siree fi yeroo takka mana fincaanii dhiqi. Baati nama fidaa ijaarsa kiyyaatan nama akkanaa miti abdii barama boololaa ta'e. Beesin jaallaan jedhu waan afaan isin goonsuufanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya abdiin akkuma beekamu taati fuutuun sii fidaa isin jennaan gammadee taa'ee wayitaa mucaan firraa banu dhiiratti ta'e kanaafuu rifatee fiigaa kutee nam tokko jala erginee turre akka isaan dafee qabanii deebisan. Ammaan tan aflaa kana wanni siif godhameef beekii booda immoo waan jennuun aflaan kun kanuma keeti jennaani. Kanaafuu daawwattoota keenyaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jennee dhugumatti akka mataa kiyyetti yoo ta'e akkana yoo na godhamu bakkuma sanatti hin deemu haawili. Dhiira takka irratti maaliif akkas godhanii? Garuu ayiliin maali? Maaliif akkas godhanii beektaa? Jaartiinsa surprise isaaf jecha surprise kan waa hunda qopheessite isa surprise godhu deemtu haaraa wal fuuna jennaan imaan hin qabu laal. Haaraa wal fuuna jennaan tabiraan haa qopheessite moo isa fattanu deemtire inni amma tabiraa akkute qalbiinsa saniifuu laal tolchite jennaa tolchite ati. Hablaa kana dhiisee deemu siiviin fidaa jeeni hablaa keenya gartee itti fufuun nooyya ammallee dhiira biraallee fuudhaan barbaadeettu hin fuutu hin jiinaan hin lolnaan ustaanii dhiira takka itti keeysan haatti kaayatu amartii kasaaree maallaqa baastee fi fiddaa'u ittumaa kaayatu gizee irraa bane ni beeka ganaa dhalatti hin dhiyaatu. Amma jaarsi kee kutee yoo ijoollee dhaasa yoo qabamee deebuuti deemaa godhamu. Neeraalsitaami. Hayyee daawwattoota hordoftoota keenya warri shamarranii gaa abbaa manaa isaanii wayita dhalaa biraa siif hin jeniin isaan ammoo isa laaluuf malee fiduuf hin deeman ni kijibanii Fatihaa qofa namaa fiddu jechuudha. Ammaan tana amma Fatihaanu waan mana keessatti hayaati hin jirtu gaa Rabbuma beeka malee yeroo takka siree fi yeroo takka mana fincaanii dhiqi. Baati nama fidaa ijaarsa kiyyaatan nama akkanaa miti abdii barama boololaa ta'e ni boololee. Hayaan naa himtee turte dhiyootan amma. Fatiyaan mana keessatti na cinqitee yeroo takka siree maal sirriitti dhafne. Imaan irra busaan ijaartiin itti laffaatee surprise isa godhu deemti dhalaa biraa haasawaa. Silaama tasgabbaa mana keessa abibti kiyya na fuusisi yoo jeen jaartii isaa ture dhaabbattu nama fuusisti. Amma ta'a abdii dhiisi. Amma teessi gaafanne. Hayaat dheengadda na bilbiltee turte. Fatiyaan mana keessatti na cinqitee laaqana qada hiraata walit dhaabdee akkuma nan godhu feetii atti. Anaa godaafi. Waa sirrii miti sirriin jennu. Amma waan nyaata. Abo? Maaltu si dhagame? Yaa boo wani sini dam, Maaltu si dhagame? wani ni sini dam, nama jalan dama ni amanina. Amanetin, wani sini fitnaf thadiye. Akamalnya temen Isa. Akamda. Awak durin jirre waan takkan arti. Awak kan timun beko. Wallah kan timun beko. Laa hedduu takka rifate amma wanni si jala fiinee isa si jala ergine si deefineef tokkoffaa irratti haflaan kun akkuma beekamu waan fi kiyyaafuu na dhibee haflaan kun mee Fatihaa fi barjanii si yaamanii eenyuti jettee yaaddame? Wallahi akkuma si dhibeen na dhibeen na kaabbatee tu beeku jiru. Ayyoo fedhe na dhibuu dhiisuu danda'a. Kana gaani kuno akkan too jiru ni gartaa miti kaawaanin sanarraa haflaa Fatihaati jettee na yaamuu malee waan kana rasiniin mu haflaan kun kaabbateeti an kan Fatihaati jedhin ta'u jira. Meeyyoroo biraa yoo jaatti. Fatihaa haflaan kun keeti? Haflaan kiyyaa miti. Garuu lamaan ati Haflaan kiyyaa miti tirma jetti. Akkam jechuun Haflaan kasiiti miti. haflaan kiyyaati akkamitti taftee tanatti haadee bakkaan jiru nan finne. Nuti jaartii barta lammaffaa siif hin dhayyanii san akka malee si godhan. Ka duniyaati duba haflaan ka duniyaati. Hin beeyne tilmaame.
خينيت تلمان وين خلنا الدنيا يا خلنا الدنيا تيجي حفلة أنا كسر حفلة وكينيت حفلة أنا ندي بيه كم سنة بين ندي بيه قرو تلمامل اللي وانين سيديف سندون كاب ما أمي أنيو سيام حفلة حفلة من يا من هم يجرا كم بين كان حفلة خرمته لو كذا شيء توتو مر حفلة أنيو سيام أنا كانت رفتي أصلاً خرا ديمو جروتين أقعد بانا غيره جمعت شو ما برا تشال سنة دعوة تدور إذا ما كنا رجعت فيني أتي حفلة كنا نسيان أنا بلا خنا والله دقيقة من دفع كم كونيا تو دفعين أتي حفلة كنا أنا ملجأ أرجع جل دفعين كم إني جينا تلي أنا قريت ما حفلة جرينا أما نحن كنا نديرو لا نحن كنا نشرا كبير بوتون زاني تي حفلة كنا وان دفنه في بينو جال بيغمي هو خفتياتو بعد كده خلنا الدنيا تيجي كسر إنسان ولا من خبرنا يعني حفلة كوبشني جينا ما نسكان بيوت كنا الدنيا دي هو خفتياتو خلنا مسجد خبرنا كأنه بيغي بين من بين كان خبته دعوة تطهر دفتر كينيا لا رمان تنا بيكون ندينه مال قناف ده خلاص حفلة أنا من بيني مالي فتيش دين غير خفتيان يعني من حفلة كيوت خلاص هاسيب ستوي خلاص نمني فلا قد أبي سوف بديتي نفسه بديتي نفسه حفلة نمنين قده أبدي مصطفى أبا مناخيا خد أبته ولا تخطأ ولا سيفين قده سيفين قده بلان حفلة كيت حفلة أنا قلت دوا قلتهم تو لكن حفلة ولا أكمل أنا قلت قروي أدي بكسم جلا مالف سيجوت أما مالف سيجوت وأنا قلت بقى نلين إمبين حفلة عروس مال جتة أتي كوبان كاب نسين أيوة من بري فتتي سدوبا خرابيا قالوا داف سين أمو سربرايز كان سيف قوتي أسيخيسه dia mudah dia mesti kenapa bagai gambar jadi dapat ni betul dapat awam kajang mesti kaya gara biar magal jolle fudatte ti biya galu war baje ti mal jadi so refu sabla khana ana sna godet abla kan ya mitten fatiyatu godet fatiyati ba abla ngumjete fatiyati jette duftemi ايوه حفله مو حفله خنا جالتها كما سيفين godet sinjete حفله خنا خنافو يسين مو ايوه من سدوا بريشته ترت حفله سونا غافتين اكلمت امري تاسيت نتفت تادي ايوه من سونا انا مرتين كنت بريزين غلطي خدي لا دراما مرتين لا جارسا في جارتي مال جارسا تشو مال تواجر تو خواجر جارتي تشو تواجر تو وان برغو ديم تو انا مسلا ايتين تيت ما خاولين يعني مري برا تشو هذا انا برا تجمر يجز بك أسرع سيامي ستي هونتنو عشرة تيجا جاتك مرتين جهاجات ينتو برني برجنا ديم وفيمة ماله ديم نبى بس جنا سبرانجرا حفلة سي غودة كنتي سي حفلة غودة خرابيا سبراغلوس نما براتي وجمري كم سماو جول مريدة نما خيني خان اللي بليين في قالي خان اللي أسيتي أفيره إنسان اللي نجي أنا كنا جيساني سنتين أسيتي سنة فيره هندا خيسانو أنا اللي ناتج جرونه كوني قارو أكمل تاخذ تيجي biyyatan keessatti rakkoo jira ijoollee fuutee siiquu ban qabaanne yoo gara biyyaa galtee markoo biyya teenyaami biyya teenya yoo galte rakkoo qaba biyya namaati warra keessan bira geessi warra keessan ganda keessan bira hedduu rakkoon qabu sanillee ni laakiin ati jaartiin barumaan deemu bareedachuuf hin jee isiin bar siiquu ban qabaanne mana dirree dhawaa keessatti mana fooqii ajaa'ibaa tana ijaarratte mana isaa jirsa akkasuma jette goda inni quban qabu يعني أنا إنسان جريت بقى كمان أنا إنسان جري أنا قاردي بانجرا شكي بدأت شكي بدأت جلاس كمان مطبخاتي مرتفعة حفلة مطبخاتي مرتفعة مناس عثمان نقول كم جارت جارتي لما تهدي سي بدينا أنا كسب جمد مناس عثمان نقول كم جارت خلاص ديس وان بدو أما فلا تقول يا دليل خلاص أنا ما وانت تقول سيفياتي سيفيس نيادا سيفيس نيادا جولة فروني غرب بيا ديمون هدو تكبري دارا كانوا ما فهم مو
daawwattoota hordoftoota keenya ammallee haflaa nama godhameef nama isaaf godhe hin beekne kanaafuu haflaan kun sumaaf godhama. Ayo haflaan keeti. Wanni siif godhamee sitti akka laal viidiyoo guyyaa guyyaadhaan gadhiiftan viidiyoo gartee yuutuubii amma arraan tana tokko gadhiiftan ji'a lama booda tokko gadhiiftaniimi guyyaa guyyaan akka gadhiiftaniifi siin haflaa kana siif goote. Kanaafuu galatoomii congratulation jedhama. Warri ati gartu kun hundinii silaa yuutubara yaamee abbaa mana kiyyaatiis isa kanaa jee gammade si agarsiisee jimaa dhiiftee manta wajji dalaydaan yuutuubii akka dalee. jimaa dhiiftaa wali Nindise. خلاص daawwattoota hordoftoota keenya aywa viidiyoon kun akkuma beekamu isin bashannansiisee isin gammachiisee sadarkaa kana ga'ee jiraati amma viidiyoo itti aanutti walitti dachaanutti dhufaan turaa isin jenna bye bye